Viidiyoo kana amma dhumaatti dhaggeeffadhaa. Obboloota koo shamarranii biyya Arabaa keessa jirtan akkasuma imala keessan gara Itoophiyaa keessatti gaafa galtan waan isin mudatuu fi waan isinirra ga'u obboleettiin kiyya tokko gara Itoophiyaa galtee rakkoo ishirra ga'e waan ishirra ga'e naaf hirte isa isiniif himuuf deema. Obboloota kiyyaa isinirra akka homtuu isinirra hin geenye isiniin jedha. Nagaa isiniif haa baay'atu. Ashama harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii. Ani nagaa kooti obboleettiin keessan eegamee yeroo kana ga'ee jira. Waaqayyo nagaatti na eegee haa ulfaatu. Isinillee baga nagaa qabaattanii ammallee nagaa qabaadhaa isiniin jedha. Like share godhaa akkasuma warroonni har'a tokko jettanii mana koo dhuftan maamila koo ta'uu hin dagatinaa. Obboloota kiyyaa micayyoo tokko gara Itoophiyaa galtee Joordaan gubbaarraa jechaadha. Waan baay'eetti ishee mudate jechaadha. Yeroo baay'ee ijoolleen keenya rakkoo baay'ee akka isaan mudatu hin beekani. Gara biyyaa yeroo galan maatiin ofiyyoo nama eege malee akkasumattis hin jettaniitu yoo booletti buutanii makiinaa deemu qabattaniituma deemtan rakkoo guddaa tokkotu isinirra ga'a jechaadha. Micayyoon kun hin saammamte jechaadha. Bilbila baattee deemtu, shaanxaa baattee deemtu akka saammamte natti himte. Egaa obboleettiin tuni warri ishee baadiyyaa gubbaarraa akka jiru natti himte. Ishiin nan dhufa jettee otoo hin taane otoo ishiin nan deema jettee murteessin maatitti osoo hin himin dabduudha silaa takka beektu miti yeroo isin hin beekin qabdee isin darbattee gara biyyaa isin gashite jechaadha. Bilbila kana qabdi na borsaa hin qabdi akkasuma paaspoortii borsaa keessa kaawwadheen jette birriillee gimmaasha borsaa keessa hin qaba jette. Innaa gaaf galgalan bu'e jette. Yeroon galgala bu'u keessattanii makiinaa qabadhee tananii mana eessuma kiyyaa deemuuf ka'e jette. Eessumicha sanaan osoo na eegi jetteen achitti gaarii ture. Garuu ishiin makiinaa kophaa ishee ofii ishiitii qabattee waarratteetu birrii amma tokko zaradheen jette amma tokko of harkaa qabdii bilbila lamaan qaba jette tokko obboleessa kootiif hambite jette jechaadha. Innaa achi booda yeroo achi boolee keessaa baatee too deemtu makiinaa kana qabattee yeroo deemtu achi keessatti waan baay'eetu nama qunnama obboloota koo. Makiinaa koottus nutu si fe'aa koottu nutu si fe'aa koottu nutu si fe'aa yeroo gadi ba'an jechaadha. Achi keessatti nama hin qabdu taanaan nama ijoollee wajjin deemtu nama wajjin deemtu hin qabdu taanaan si saamu jechaadha. Innaa micayyoon tuni achi booda achumarraa nani makiinaadhaa silaasiin fe'anaan jedhe kontiraata jedhee qabadhee tanan deemee jette. Yeroo qabattee deemtu kanatti obboloota kiyyaa makiinaa kana qabattee gara warra ishii kanaa gara eessuma ishii kana yeroo dhattu keessatti egaa bilbila tokkootu akkanumatti ofuma kiyyaa waan ittiin na tuqe hin beeku bilbila fuudhee itti kenne birriillee kanan qabadhee deemee. Birrii akkasumatti hunda isaatti kenneettee jechaadha. Birriillee baay'ee of harkaa hin qabu. Doolaara 500 of harkaa qabeettee doolaara 500 sana itti kennee akkasuma immoo birrii achitti xiqqoolee jijjiirradhee isas akkasumatti fuudhee itti kenneette. Waan inni ittiin na tuqe tokko hin beekutte bakka erga nu beeketti bilbila ishii moofaa tana ishii ittiin na dubbiftetu moofaadha jette. Ishii ittiin kennine garuu sana itti kenneen. Ofan beekatti gizeen itti kennu ijoo waan ta'e nama tuqusaan waan namarraa qabu malee jechaadha. Kanarra bilbila koo fuudhee itti kenneen birrii sanas fuudhee itti kenneen jette. Shaanxaa kiyyeeyyuu naaf itti baay'ee tokko jechaadha. Shaanxaa ishii baay'ee hin qabdu waan ta'eef tasa kaatee galtee tasa jechaadha kan ishiin gashite. Innaa akkasitti fuudhee too birrii fi bilbila koo fuudheen itti kenne bilbila haaraa akkan biteette jechaadha micayyoon tun. Ilaa obboloota kiyya. Yeroo gara biyyaa galtanii waan baay'eetu isinirra ga'a jechaadha. Keessattuu ijoolleen mana amma jirtan jecha bakka biyya kam keessa iyyuu jiraadhu. Kaayyoo keessan yeroo gara biyyaa galtan akka micayyoo kana tasa otoo hin taane tasa yoo ta'e otoo teessee iyyuu namaan naa dawwalaa jettee waarratteetu deemte gaarii ture. Ishiin garuu makiinadhuma kanatti wacu waan ta'eef gizee biyya ga'a nama sammuun namaatu waasaan beeku nama gizee ergan wanti hundumtuu bakka namatti jijjiirama waan ta'eef jechaadha. Innaa akkasa osoo hin taane otoo dhaabatteetu dawwalattee asitti kottu na fuudhee asan jiraa jettee jiraatte silaa dhaqanii fuudhu bilbilli ishiis birrii ishiis nafaaf jechaadha. Innaa akkas isiniin jedha obboloota kiyyaa wantoota akkanaa kana irraa of eeggadha. Keessattuu ijoolleen kaargoo ergitanis obboleettiin tiyya tokko immoo kaargoo ergitee waarratti kaargoodhaa otoo deddeebitu ishiis akkanatti waan ta'e hin tuqanii waarratanii
Achi booda bilbila of harkaa qabdu itti kennitee deemte jechaadha. Bilbila of harkaa qabdu itti kennitee akkasuma irfoonillee kan qabdu birriillee amma ta'e of harkaa kan qabdu ishiinis fuuteetuma itti kennite jechaadha. Fuuteetti kennitee waarratee bira dabartee innaa waan akkasii jira. Kaargoos ijoolleen keenya wantumti isin kaargoo feetanii fana dhibe. Miini barbaaddan meeshaan barbaaddan Itoophiyaa keessa guute dhugaa rabbiiti jechaadha. Garuu gatii isin asitti bittanii gatii dachaadha. Mi'a gaarii jettu miti gaariin Itoophiyaa keessa isin jira. Bakka barbaaddan Finfinnee keessa deemtanii waan barbaaddan bitachuu dandeessu. Mi'a barbaadan an Turkiin galaa an Dubaayin hin galaa inni isin asitti bittan gatii ol kaadhama isin garramu yeroo immoo kaargoo gootanis birriidhaan kaargoo gootu. Achi yeroo baaftanis immoo birrii xiqqoo hin kaffaltu amma fedhees yoo ta'e uma kaffaltu. Kuni baay'ee si nyaata jechaadha. Innaa akkasittiin obboleettiin kiyya kuni adaraa dhaloonni kun akka of eeggatanii anallee waan akkanaa narra ga'e ofuma kiyyaafan fuudhee kenneef yeroo inni chawu naan jedhi birriidhaan kenne dhuun harkuma kiyyaan guureetuman itti kenneette himar. Bilbila kenniteef birrii ishii kenniteef jechaadha. Otoo tokkooti immoo too maraattu ishii immoo itti qabee jiraate waaqayyotu tikse malee obboloota kiyyaa. Garmalee geessee waarratee tuffatuma bututtuu ishiin qabdu waan ishiin qabdu hunda sararaa guurratee waarratee gadi ishii lakkisa jechaadha. Kana waan akkanaa gubbaarraa of eeggadha. Ijoolleen keenya gara biyyaa keessa galtan jechaadha. Boruttis galuudhaaf karoora kan qabdanii waggaa 2 waggaa 5 waggaa 6 kana yaa ta'u gaafa galuuf karoora qaba godhatan keessatti isin dafaatii maatii keessanitti dawwaladhaatii maatiin keessan dafanii dhufanii too achitti isin eeganii achi keessaa isinaa fudhatan jechaadha. Nama burjaajessu isaan beektu otoo isin hin beekin otoo isin hin yaadini isin burjaajessanii waarrataniitu natu mana keessa si geessadha hundumtuu taaskidha hundumtuu kootu isin jedha hundumtuu mana keessa sitti fakkaata isaanis sobu isin hin jedha waan akkanaa kanatu jira obboloota koo akka nyaatamne keessattuu dadhabbii keessa waggaa meeqa dadhabbii keessan ji'a 2 dadhabbii keessan ji'a 3 gaafa fuutanii bilbili takkittiin irra birrii meeqan bitamti biyya ormaa kana keessatti otoo jijjiiramtee wayirra isinii ooluu dandeessi. Farankaan takkayyuu dafqee ijoollee keenya akkan taanetti garmalee itti baduu hin qabu hattuun akkanumaan saamuu hin qabdu isiniin jedha akkanatti akkana taate obboleettiin kiyya kuni egaa irraa baratanii naaf himi ati waan tokko ijoolleetti waan naaf himtuuf jettee jirti shaa eebbisu. Mudannoo ishii waan ishiirra ga'ee jechaadha. Kana waan akkanaatu jira obboloota kiyyaa isiniin jechuun barbaada. Waan dhaggeeffattaniif hedduu takka galatoomaa like share godhaa. Warroonni dursa jirtan immoo like share godhaa warri hin jirre immoo warra dhuftan immoo maamila koo ta'uu hin dagatinaa. Yaada qabdan immoo koomentii jala naaf kaa'u of eeggannoo tokko waan sin barbaachisudha kun jechaadha. Boruuf jechaadha otoo biyya keessanitti hin galini sin barbaachisa waan sin barbaachisu malee ani fideetu asitti isinitti naasa'u isiniin jedha na sin barbaachisa sin barbaachisa of eeggannoo nu barbaachisa isiniin jedha waan dhaggeeffattaniif galatoomaa yeroo gaarii naaf qabaadha baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabaja turtii gaarii bye bye viidiyoo biraatti deemti ciao.